har'a waan bareeddu tokko fidee isinii dhufee jira. Waan anayyuu ana baay'ee tokko gammachiiste wanti kuni viidiyoon har'a bakka hunda jira. Bakka hundatti isinii gadhiisa. Har'a immoo suuraa bakka feetanitti yookaan gaafii hedduu ina gaafatamee ture beektanii suuraa yoo feetan warri dhiiraa yoo feetan bakka re'ee, bakka gaalaa, bakka mazra'aa, bakkuma fokkataa akkamitti yoo kaatan aappii tokko malee baagiraawundi tajaajila jirtan aappii tokko buuftanii jawaala keessan guutuun alatti. Shamarran keenya immoo mana madaamii keessas ta'ee bakkuma feetanitti suuruma kaatanii isin agarsiisame waan ajaa'ibaa fi aappii tokko malee aappii inni jijjiira sababni isaa kun aappii maleedha. Karaa xiqqoodhaan Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Obboleewwan kiyyamee karaa qalaalii isin agarsiisa. Aappiis isinii fan agarsiisa ture walaakin warri TikTokii fi warri Facebookaa waan hedduu ariifattanuuf namoota tokko kan amma akkaataa ani amma suuraa ijoollee lama buufadheen jira mee isin agarsiisa. Kunoo Facebook irraan bu'e suuraa caaltuu natti fakkaatti caaltuu kanaa fi ijoolletti bareedduu kana mana keessatti kaate ijoolleen kun isiniif ifa ta'a miti garuu caaltuun kun immoo wantinaa wayira kursii wayii teessee kaate mee walumaa galatti jara kana lamaan isin agarsiisa. Kun balaaxaa mana wayii keessa jechuudha maxbaxanii fakkaata ifa isinii ta'uufani. Nam tokko asii bahee barachuu dhabu warra naqeequu fi miti warra barumsi galuu fi didu malee warra zimmeetuma akka tisiisaa waan hunda keessa cubbuluu jedhu dantaa yaraa giroo yaraati jarri. Kanaafuu akka ifa isinii ta'uun barbaadani warri nam tokko waan isaan galle keessa akka tisiisaa cubbuluu jedhaa oola sanaa miti warra barumsi galuu fi didee waan takka akka isiniif galuun barbaada warra waa ilaaluu fedhuudha malee jawaala baruu fedhuudha malee kunoo kana xuxxan isin fakkeenyaaf kun amma Google kun Gmail jedhama. Kun Google kun immoo Chrome Google Chrome jechuun isa kana naman beekneef. Namni kamuyyuu dirqama baruu qabdani waan kana. Kanaafuu har'a qofa osoo hin taane kana qofa osoo hin taane waan hedduuf isin fayyada keessa galtanii mee isa keessa galtuttani. Isinitti mul'ata jedhee yaada amma ani isinitti mul'ata jedhee yaada. Har'a waan hin jijjiireef viidiyoo asirratti gizee dhuftanii www hin gootan usin raaxuxxanii fakkeenyaaf remove jedhee birreessee jira inni gara olii kanatti isin immoo garuu raaqeen isin agarsiisa fakkeenyaaf qubee raaxuxxanii ma o va remove gizee isin akka remove kana barreessitanii tuqaadhaaf qubee baaggaa isiniif fidaa beek jedhe fakkeenyaaf yoo inni immoo isiniif fiduu didee yoo inni kana itti isiniif guutuu hidhe kana malee hin dhufu amma background deetoyettaniif isin dhufa kana gabaabduudhumaan jechuudha. Amma kanaafuu tuqaa gootaniiti isin gizee isin tuqaa gootanii remove gizee jettanii qubee baaggaaf kanaaf beek jedhee isiniif fida inni iyyuu ifa isiniif ta'a. Dirqama akkanatti isiniif fiduu qaba. Amma remove qofa yoo fide waa biraa fida amma remove qofa yookiin immoo gizee isin remove barreeffattanii kunoo akkuma agartanu asirratti isiniif fidee jira jechuudha. Kunoo asirratti isiniif fidee jira gizee isin remove qofa barreeffattanu remove qofa search goonaan hin dhufu. Ifa isiniif ta'a miti kunoo asirratti fidee jira kunoo remove background jedhee fidee jira asirratti guutuu isaa jechuudha. Kanaafuu bakka hunda asirratti isin fidaa isin remove qofa isaayyuu hin xumurtanu remove qofa gizee isin jettanii raadhaa fi ma o va kana gizee isin barreessitanii remove gizee isin jettanii inniyyuu ofiif isinii itti guuta. Masalan yoo itti isiniif guutuu didee tuqaa gootani kunoo gizee tuqaa gootan ofumaaf itti guuta asirrattuu isiniif dhufa inniyyuu isiniif ta'a warri hin galleef jechuudha. Dirqama Google Chrome kana isaa waa sajjalachuu baruu qabdani kunoo asirratti bakka fedhatti isiniif fidee jira jechuudha. Kunoo remove background jedhee guutuu isaas barreessee fidee gabaabinaanis barreessee isiniif fidee jira. Kana keessaa kan fedhan itti fayyadamtan isin amma gizee akkanatti isinii dhufee ka'ee sarchii beektanii miti cufti keessan akkas gootanii mee waan inni fidu eennagaa. Kunoo akkanatti isiniif fidee jira. Isa upload isa jedhu kana ilaa amma fakkeenyaaf kanarratti an amma asirratti hin godhee isin agarsiisa. Kunoo kanarratti barreeffama bicaa kana bakka upload jedhu kana waggaa tokkoof gaccuqaaftanii waggaa tokkoof akkana gaccuqaastanii naa fudhateera. Yoo keessan immoo fudhachuu didee mee isin agarsiisaaf duuba deebi'ee yoo inni immoo asirratti isinii fudhachuu dide akkas ol barbaadan danuu jira keessa akkas barbaadan jechuudha. Tokkonaaf duuba deebi'aa dhiifama internet dhaabbateera. TikTok irratti dhaabbataara bakka kana gad xuxxan bakka upload jedhu kana gad xuxxanii fakkeenyaaf seenee fidee isin agarsiisa ammaan.
amma suuraa daa'immanitti fide jijjiireen jira kun argatanii bakka daawlood jedhu kan rukuttan daftanii bakka daawloodii kan argattan miti isa rukuttanii warri TikTok isin irratti dhaabbate jira warri Facebook warri TikTok booda aappii akkamii keessa galfanna kan jedhu guutuu isaa YouTube jala isinii kaa'a profaayilii TikTok gattuqaatti gara YouTube deemaa warri Facebook linkii qabadhaa warri YouTube immoo bal'inaan isin barsiisa. Egaa warri Facebook fi TikTok kun hedduu nama cinqan yaaki. Kanaafuu upload bakkeenyaaf akka download jedhu kan agartan jedhee yaada warra YouTube irratti baratuu fi kunoo suuraan ijoollee amma warra sanaafan ariifachiisee agarsiise of duuban deebi'a amma warra YouTube jalaatiif baratuuf amma of duuban deebi'a amma suuraa ijoollee asumatti dhiisee of duuba deebi'a. Fakkeenyaaf akkanatti isinii fida. Yoo feetan kana keessaa kam feetan kan dide keessaa kam feetan filattani amma yoo argatani jedhee yaada kan feetan itti dhooftani kunoo amma fakkeenyaaf asitti seenuu nan danda'an uploadii kana irratti isiniif gala miti isin immoo isuma duraa kana filattani bakkuma qaallittiin jirtu kana wagga tokkoof gaccuu kaastani an amma seeneetan suuraa ijoollee maa fudhadheef kan caaltuu isin agarsiisa. Suuraa daa'immanitti fudhadhee dhufeen jira. Kanaafuu jijjiiree jira duuba jira yoo bakni manni badee jira. Kanaafuu daawlood bakka jedhu kana wagga tokkoof akka gaccuu kaastanii kunoo seenee jira jechuudha. Amma kunoo daawlood bakka jiru yoo isinii fide akkanatti rukuttanii ifa isiniif ta'a suuraan daa'immanitti kun jijjiiramee jira jechuudha. Matbaa keessan jirtu amma booda immoo eessan akka kaa'u isin agarsiisa. Mee suuraa caaltuun fidee dhufame. Akkuma argaa jirtan suuraan caaltuu dhufaa jira amma suuraa caaltuu obsaan eeggadha dhufaa jira hin tursiisa amma tokko yoo tursiise isin eeggattan kunoo suuraan caaltuu dhufee jira suuraa caaltuu dhufee jira jijjiiree jira duddubbasi bakka daawlood jedhu kana wagga takkaaf akka gaccuu kaastani ifa isiniif ta'a miti yoo ifa hin ta'in na gaafattani deebitanii warri YouTube sirnaan barachuuf ta'u waan ta'eenaan suuraan caaltuu manni isin kee taatu amma badee jira eessa akka kaa'u immoo isin agarsiisa kanaafuu kottaa ammallee. Kanaafuu asirratti immoo gottaatii egaa aappii kana namni hin beekne jiru namni waggaa hedduu itti fayyadamaa turtani aappii kana asirratti hubadhaa aappii kana qofaa miti aappiin kun barreeffama addaa barreessa profaayilii isinii godha profaayilii akka kiyyaa kanas ta'ee kan akka kiyyarra bareedu waan hedduu dalaga aappiin kun barreeffama mimmiidhagaa isin barsiisa kan barreeffamaa itti deebina yeroo biraatti kanaafuu amma aappii kana keessatti isin agarsiisaan maaliif kan itti fayyadamtanu aappii kana qofaa miti suuraa kana jijjiirachuu dubbee waa biraa kaa'achuudhaaf. Suuraa kana aappii kana keessatti isin agarsiisaaf malee an suuraa hedduu fayyadamuu dandeessani. Aappii hedduu fayyadamuu dandeessani keessa kaa'achuudhaaf jechuudha. An garuu aappii kana immoo description box jala isiniif kaa'a. Yoo feetan immoo hin buufattani bakka. Ni qabdani aappii kana cufti keessan waggaa tureera aappiin kun turee jira waan ta'e jennaan amma mee aappicha keessa isin agarsiisa waan addaa jala godhadhu buufadheen dhufame qoyaa. Mee amma aappii kana keessa haseennu aappii maagartan kana keessa haseennu mee ifa isiniif ta'a jedhee tayyaada wantundu waan isiniin galiin deebi'aa gaafadhaa malee cinqiin barbaachisu kanaafuu aappii keessa seename amma aappii kana argan seene kunoo kaleessan barreeffadhe fakkeenyaaf akkanatti barreeffachuu hin dandeessan asirraan balleessaanii kana asirraan balleessaa aappiin kun gizee isinii dhufu keessuma seentani mee akka isiniif galuu jedheetani asirratti fakkeenyaaf akkasuma dhiiftani warri YouTube garuu akkasii miti warri YouTube irratti maa maxxanfattanu akkasii miti warri akkasuma suuraa barreeffattanu immoo kana asirra gizee dhuftani akkamatti isiniif fida aappiin sana booda kunoo eda'uu kana agartan miti eda'uu yookiin X kana agartan miti X kana kunoo asirraa miti asirra ol dhuftaniituma bakka X kana ni agartan jedhee yaada waggaa tokkoof akkana gaccuu kaastani akkanatti isinii fide barreeffama 1 2 3 4 5 isinii fida gara 6 isinii fida isin immoo form gaalaar bakkeetti kana yaani dakaa ol lammaffaa jechuudha dakaa ol lammaffaa gara gadiitti gaara gad lakkaa'uun baay'eedha dakaa ol immoo lammaffaa kan jiru kana gaalaarii kana waggaa tokkoof gaccuu kaastani an amma cuqaaseetan suuraa caaltuu fi bakkan kaa'u ijoolleetti fudhadhee dhufa na eegaa. Mee walumaan haseennu isiniin agarsiisa diqqoo ifa isinii ta'uu baateedhaan shakkee kunoo bakka eda'uu kana waggaa tokkoof gaccuu kaastanii kunoo dakaa ol lammaffaa irratti gaalaarii rukuttani sana booda mee suuraa caaltuu isa kan filannaa kunoo suuraan caaltuutii fi suuraan ijoolleettiin dura isa kana kan caaltuu isa kana garuu amma gurraacha'ee jira
jijjiiramee jira miti caaltuun mana isin keessatti kaate laalaati bakka isin jirtu laala caaltuun itti fakkaata garuu dhiifama maqaasii yoo dogoggoree kanaafuu dura immoo waan akkanaa kana qopheeffachuu qabna fakkeenyaaf dachii magariituu akkana fakkeenyaaf dachii magariituu kana irratti hin dhahame wagga takka meeka isuma kanatti na wagga tokko gadi cimsanii qabdani hanga inni raayitii isinii godhutti raayitii argattanii miti raayitii gizeenni isinii godhe akka sol darbatanii suutumaan kuno select bakka elo argattan miti select kana rukuttani wagga tokkoof raayitii akkana gizee godhe ka'e gizee akkana raayitii godhe ka'e select rukuttani amma select طيب akkanatti isinii yoo inni fide isin garuu waqta kan gootanu asirratti garuu waan feetani gochuu dandeessanii garuu isin immoo isin dabarsa akkaataa isiniif galuufani qanii biraan isin agarsiisa kana raayitiin kun argattanii miti raayitii kana rukuttani garuu kana keessa feetan bakka feetan irra kaa'uu dandeessani jallisuu maal gochuu danuudha keessa garuu yeroo biraan isin agarsiisan isin immoo calma digizeen kan tufe raayitii rukuttan ammasin طيب akkanatti isinii fide miti akkamiin guddifanna hojjettani akka sarkiftanii kunoo ofitti waan xiqqoo qaba ofitti kuno waan adii kana akka sarkiftan fakkeenyaaf akka sarkiftan kuno akka sarkiftanii akka sarkiftaniitii guddifattanii amma ni kana guututti kuno anamma akkasii miti beektanii tolchaansa warra barreeffama barreessuuf akka isiniif galuufanii mee ani amma barreeffadheen jira viidiyoo isinirratti dheerate gabaabsee akkanatti barreeffattanii jirtanii fakkeenyaaf akkanatti fiddanii barreeffattanii jirtanii barreeffama immoo booda itti isin agarsiisame kana keessaa barreeffama gabaabinumaanii san booda suuraa caaltuutii kan ijoolleen fida amma eda'uu kanan tuqa isiniif ifa ta'a miti gizee akkanatti guddifattanii kaatanii cinaa isaa qabdanii bakka adii qabdi ofitti fakkeenyaaf adii qabdi ofitti kuno isiina qabdanii gad harkiftanii akkanatti immoo qixxeeffattan suutaan ifa isiniif ta'a miti obboleewwan kiyya akka isinii galuufan cinqamaanii kana booda kuno eda'uu matti deebitan ammoo ammas gaalaarii markuttani san booda suuraa suuraa caaltuu wagga tokkoof gadi qabdanii dhiifama garuu maqaan isin caaltuutti fakkaatan talli kun nan argaa yeroo hunda akkas gootaniitii akkas gootanii akkuma duraatti hundinuu meemma akkam godha laata akkam godha asirratti gizee inni isinii fide kutuu barbaaddaa isin jedha isin immoo garuu calluma ittaniituma raayitii qofa rukuttani bakka biraa rukuttanu maaliif akka isinii galuufan suuraa caaltuun mana keessatti kaate amma ilaalaa gaa xayyib mee dhaqeen daa'imatti fidee dhufa ifa isinii taa jedhee yaada mee daa'imattiin fidee dhaqee daa'imatti babbareedduu sana gaalaarii rukunnaa daa'imatti akkas gadi qabnee gizee raayitii nu godhe gaara rukunne duuba deebina ifa isiniif ta'a miti asirratti gizeen akkanti isinii fide maali isin gaafataara akkamitti muruu barbaaddaa qannasuu moo maadirii eesh isiniin jedha waan akkatti hin buutan sun raayituma qofa buutani maaliif sila baagiraawundi asirreeffattaniitu waan ta'ennaan warri yuutub dalaganu ni beekan sana booda gizee akkanatti dhufe kuno amma caaltuu yoon bal'isuudha jedhe akkanatti bal'isa yoon guddisuudha jedhe kuno akkanatti guddisa la amma akkanatti guddisa yoon immoo achi butuudha jedhe fayyuma si akkanatti guddisu bela amma guddisee caaltuu isin agarsiisame dheeressee guddiseera miti akkasumatti achi butame kuno isa jalee kaname kuno amma achi bal'isuudhaaf kana cimsitee kana qabdaniiti achi bal'iftani gadi dheeressuudhaaf immoo isi kan dheeressitani fakkeenyaaf ilaalame harkiyyaa akkana caaltuun bal'isee miti gadi dheeressa amma kuno isa jalee kana qabe tayyib fayyuma siin achi butame fayyuma siin achi buta kuno isa kana argattani miti adii kana akka cunqursitani sana booda immoo fayyuma isaa qabdanii akkana gadi buttani fakkeenyaaf caaltuu amma akkas guddisaman dhiisaan amma akka mata teessu caaltuun kan caaltuu amma sirraa'ee jira jechuudha ifa isiniif ta'a miti sana booda daa'immanitti babbareedduu kana sila mana keessatti kaate miti daa'immanittiin kun akkanatti kunoo akkasumatti guddiftanii hin dheeressitanii akkasiin dhaabattu kaloo keessa dhaabbattee jirti miti daa'immanittiin dhiifama in eeggattan immoo inni jalaa akka jiran diraan sossoonee daa'immanittiin akkanatti dhaabbattee jirti caaltuun kun akkanatti teessee jirti dachee oromiyaa magariituu fakkaata yoo feetan immoo baagiraawundi isaa jijjiiruu ni feetani maaliif waan biraatti jijjiiruu ni feetani kan ammoo calluma jettanii akkasuma taa'u kun as dhuftaniitu mayyee eda'uu rukuttanii gaalaarii rukuttanii fakkeenyaaf yoo kun natti toluu dide amma fakkeenyaaf natti toluu dide miti fakkeenyaaf jijjiireen isin agarsiisame yaa obboleewwan kiyyaa yaa warra hordoftan ifa isiniif ta'aara miti
kun lamaan tokko isii kanatti jijjiiraa cimsatanii gadi qabdani raayitii gizeen godhe select gootani sana booda raayituma filattani asirratti raayitii kana filattani kuno raayitii filattani sana booda akkanatti isinii dhufe miti asirratti guddiftan wanta kana asirratti bakkuma isinii qabee guddise akkuma duraa sana akkana harkiftanii fakkeenyaaf akkanatti guddiftan ila eeyo ifa isinii ta'a san booda kana gadi qabdanituma suuraan caaltuu dhokatu amma suuraan caaltuuf daa'immantii kana akkanatti dhokatee miti salaamu alaykum akkamitti duddubbaa qabna ammoo yoo jettan ta'e yaa obboleewwan kiyyaa sana booda asirra fakkeenyaaf yoo inni sila akkanatti jiraate bakkatti geengoo kana rukuttan isii kana la yoo sila qubee a kana jiraate zeeroo kana rukuttanii akkanatti danuun isinii dhufa san booda kana hundaa dhiiftaniitiyye isii kana dhiiftanii isii kana kunoo kana gurraachi naannoo itti naanna'e kana immoo adii itti naanna'e keetiyye gurraachi itti naanna'e isii wagguma tokko kana gar rukuttani tayyib akkas ta'eera miti suuraa amma isii kana jijjiiruufanii san booda suuraan silaa badeera kana fuula caaltuu dhoski kun badeera miti amma tu jara caaltuu mucatti kana hin dhoftanu akkasuma walakkaa kana gadi qabdan amma isa kana gadi qabdan raafame miti baagiraawundi akkaan jalaa gadi harkiftan kunoo akkaan jalaa gadi harkiftan ifa isinii ta'e kunoo eeyoo fakkeenyaaf magariisatti dabala waan jedhe eeyoo ifa isinii ta'e amma eeyoo daa'immanitti kunoo caaltuun kunoo akkasiin hin beekamne akka waan asitti kaatee fakkaateera ifa isiniif ta'eera natti fakkaata obboleewwan kiyya akkanatti jijjiirrachuu ni dandeessan warri ifa isinii hin ta'in an yoomillee irra deebi'ee isin agarsiisuuf qophiidha yoommoo akkana dabsuu feetan amma daa'imatti akka dabseetan caaltuu akkana dabsuu hin fedhe yoo kunoo daa'immanittiin akkana akkasi ifa isiniif ta'a amma kan barumsa akkaataa irratti barreeffattan qofa isin agarsiisa yoommoo jallisuu feetanii kunoo wantattiin argaattan miti wanna akka xiyyaa kana fakkeenyaaf mataa isin gargalchaa waan jedhe akkaanti gargalaa kunoo akkaanti gargalchatanii bakka feeti naannessuu dandeessanii akkaanti deeffattanii daa'imattii keenya kana ammoo yoo jallisuudha jettan isiis akkaanti jalliftanii akkaanti deebiftanii kana booda immoo yoo feetan akkana guddiftaniiti daa'imattiin akkaanti dhiiftanii caaltuus akkanatti dhiiftanii kanaafuu amma maal barreessi nagaa irratti barreessuudhaaf kunoo wagga takkaaf irratti barreessuudhaaf immoo eda'uudhuma kana xuxxan ammoo eda'uu kana xuxxanii kunoo barreeffama jalqaba isinii dhufu kana rukuttani san booda gizee inni akkanatti isinii dhufe jalqaba dhufe miti kunoo mallattoo qalamii bakka dileetii cinaa jirti gara dhumaa irratti isii rukuttani san booda ammas qalamii filattani qalamii kana isiniif ifataa miti yaabboleewwan kiyya eeyoo akkaataa isin barreessan isin gaafate kana irraa akkas gootanii irraa fixxani kana garuu irra deebiin isin barsiisa waan kana irra deebiin isin barsiisa fakkeenyaaf oromiyaa jedhu oromiyaa baay'ee oromiyaa barreeffanne amma akkamitti guddifna innoo xiqqoodha qubee a xuxxani a kunu argaattanii miti qubee a xuxxani a umarra jiraachuu qaba asirratti oromiyaan kun asirra jira argaattan miti oromiyaan kun jira oromiyaan jiraas a tuqeetan akkas godhee akkas gizee gootanii mallattoo kunoo taa qubeetti yookaan taa gurguddaan lama argaattan miti isa wagga tokko gaccuu kaastani kana immoo sarara kana suutuma akka gootani oromiyaa guddisuudhaaf eeyoo oromiyaan guddatee jira amma baay'ee oromiyaan guddatee jira san booda oromiyaan guddatee jira miti akkas harkiftanii bakkatti kana argaattan miti bakkatti kana eeyoo wagga tokkoof akkana gaccuu kaastanii maaliif kun bifa jijjiiruudha diimaa yoo feetan fakkeenyaaf diimaa achirraa bareedaa jennu gurraachin ta'a hin ta'u diimaa goona bakka walumaa galatti sirreeffachuu hin dandeessan sana booda akka harkiftanii kunoo bakkattoo kana dhuftanii akkana rukuttanii barreeffama fufurdisuudha amma sana booda isa ittaanu kana qubee baa guddaa kana isa gama cinaa dhooftanii yoo jallisuu feetan kana dhooftanii an jallisuu hin feene waan ta'e jennaan akkasumatti hin dhiisa amma an jallisuu hin feene waan ta'e jennaan baay'ee oromiyaa yoo jenne jalee kanatti oromiyaa jennee barreessina sana booda suuraa kana gabbifnee bareechuudhaaf akkasuma harkiftanii kunoo wanna adii zeeroo kana wagga tokkoof akka isinii ta'utti hin barsiisan akka isiniif galutti eeyoo diimaa yoo feetan adii fakkeenyaaf adii yoo kana godhe immoo gurraachaan godha ammaan maaliif daarii isaa kana bareecha cinaa isaa kana fakkeenyaaf eeyoo akkanatti bareecha jechuudha ifa isiniif ta'a
Eeyo akkana gootanii gizee akkana gootanii kaasan xiqqoo akkas gootanii akka inni jalaa hin beekamne gurraachi isa taan rukuttanii akkas gootanii isa irraa bareedu rukuttanii amma diimaa irraa bareeda kanarraa akkas gootanii Oromiyaa diimaa wayii dhiifnes hin dhiifna sana booda kana sirrii rukuttanii namni tokko ni galaaf jedhee tayyaadha wanni kun ni beektanii isinuma agarsiisu manni. Tayyib sana booda akkasitti ol deebiftanii suuraa kana mataa ijoollee ol deebiftanii yoo bakka feetan keessanii sin anamaa jechuun akkuma natti mijaa'etti isin agarsiisaa. Yoo inni guddachuu barbaadan kun akkanatti guddiftanii yoo xiqqeessuu barbaadan kan xiqqeeftanii yoo suuraa kana garuu annan maxxansaa fuula YouTube kiyyaa irratti yoo akkanatti gootan jechuudha. Kana booda gizee akkanatti gootanii barreeffama waan feetan irratti barreeffattanii kaatanii dhiifama gizee irratti barreeffattanii kaatanii fakkeenyaaf xumurtana jennu amma kunoo asuma wal dhuftaniitii bakka eda'uun kun asitti dhiiftanii bakka sheerii kana dhiiftanii isa walakkaa kana bakka fakkeenyi isaa hin beektan jedhee tayyaadha walakkaa kana akka tokkoof akkana gachuu kaastanii sana booda kunoo bakka seefii kana wagga tokkoof gachuu kaastanii isa lama gadaanu jechuudha. Sana booda kana hundaa dhiiftaniitii isiniif buusaa kana keessa wanti sirreessan jira garuu ani immoo akkaataa gabaabduu isin agarsiisa kunoo bakka sheerii rukuttanu isa kana wagga takka akka gachuu kaastanii salaamu alaykum xiqqoo eeggattanii bu'ee jira suuraan ijoollee jechuudha. Ifa isiniif ta'a beeksisa fidanii kanarratti namoonni isiniif hin galiin irra deebiidhaan gaafadhaa. Aappii kana diskiripshin booksii jala gaxxuxxanii buufattanii YouTube kiyya subscribe godhadhaa. Salaamu alaykum.